akkaataa barreeffama afaan kamiitu barreessuu dandeessan isin barsiisa. Barreeffama afaan ingiliffaadhaa barreessuu yoo dandeenye, barreeffama afaan arabiffaatiin barreessuu yoo dandeenye, barreeffama afaan amaariffaatiin barreessuu yoo dandeenye, isin salphumatti barreeffama afaan oromootiin barreessitanii aappii barreeffama isin afaan oromootiin barreessitanii gara afaan barbaadanitti isiniif hiikuu danda'u yookiin ammoo isuma afaan oromootiin barreessitan isiniif jijjiiruu danda'u isin barsiisa. Amma fakkeenyaaf afaan oromootiin akkam jirta jee isaan barreessikan asirratti afaan ingiliffaatiin how are you jee naaf barreesseera jechuudha. Yoon barbaade afaan arabiffatti jijjiiruu danda'a jechuudha. Fakkeenyaaf akkuma asirratti amma argitan jechuudha. Isumaan afaan oromootiin barreessikan asirratti afaan arabiffatti naa jijjiiree jira jechuudha. Bifuma wal fakkaataa ta'een afaan amaariffallee yoo irra kaachuu barbaanne haala kanaan isuma afaan oromootiin barreessitan kana inni afaan amaariffaatiin jijjiiree jira jechuudha. Isin seenditti gootanii nama saniif barreessuu qofaadha jechuudha. Afaan oromootiin barreessitanii inni immoo gara afaan isin barbaadanitti isiniif jijjiiree jechuudha. Egaa daawwattoon kiyya waan kana akka namni baay'een argeetti faatu viidiyoo kun laayik sheer gochuun jalqabaan afaan duraan hordofa. Hayyee daawwattoon kiyya aappii tokko bilbila keessanitti gad buufachuu isin barbaachisa. Aappii kana gad buufachuudhaaf as Google Chrome keessanii galtanii achi booda bakka sarchii kanatti tokkoof kilikni gootu achi booda bakka sarchii kanarratti gola oromiyaa ittanii barreessitanii gola oromiyaa achi booda gola oromiyaa kan jalarratti ni baasarratti tokkoof kilikni gootu. Ammallee asirratti gola oromiyaa kan jalarratti tokkoof kilikni gootu. Ammallee haal kanas teessifadhaa asirratti ekoonii sarchii kanatti tokkoof kilikni gootu. Bakka sarchii kanatti gubee gaa kaa barreessina achi booda sarchii fuuldura kanatti kilikni gootu sarchii gootu. Achi booda haala kanaa suuraa kana siifdaa suuraa kanatti tokkoof kilikni gootu. Achi booda aappii gad buufachuudhaaf sura oltaa gad deemtu oltaa deemtu minumaati. Achi booda dhumarratti kana deemaan kan barraa aappii asutu qabu fadhaa akka jalatti daawulood keessatti daawuloodii tansaataniiti aappii kana bilbila keessatti gad buufatanii. Hayyee daawwattoon kiyya aappii gad buufatanii yeroo galtan aappiin kan haala kanaa siifdaa namaa asirratti tokkoof kilikni gootu. Inni kan osoo kanaas kan filattu. Ammallee takka of duuba deebitu. Hayyee daawwattoon kiyya kiiboordichi kan haala kanaan hojii isaa jalqabee jira jechuudha. Amma wanti gochuu qabdan tuqaa arfeen kanarratti tokkoof kilikni gootu. Ammallee asirratti tiraansileet kan jedhamu tokkoof kilikni gootu. Achi booda kan haala kanaa sanduuqa kana isiniif jechuudha. Amma fakkeenyaaf afaan oromootiin jecha tokko barreessitan jechuudha. Egaa daawwattoon kiyyaa kan akkuma asirratti argaa jirtan jechuudha. Afaan oromootiin akkam jirti jee barreessee jira jechuudha. Afaan ingiliffaatiin kan immoo asirratti naa barreessee jira jechuudha. Yoon barbaadama seenditti godhuu qofaa jechuudha. Ammallee barreeffama kana afaan arabiffatti jiruu barbaade ingilish yoo harti reegoleetan arabika yoo harti jijjiiraa kan haala kanaan afaan arabiffatti naa jira jechuudha. Jechumaan afaan oromootiin barreesse kana yoon itti erguu barbaade ammas seendi maanti godhe jechuudha. Afaan oromootiin barreessaa inni gara afaan barbaadetti naaf jijjiira jechuudha. Isinii galee bifuma wal fakkaataa ta'e afaan amaariffallee filachuu barbaadan amaarika yoo harti kilik gootan kan haala kanaan salphaatti isiniif jijjiira seenditti gootanii itti fayyadamuu qofaadha jechuudha. Isin afaan oromootiin barreessitanii gara afaan barbaadanitti jijjiirtanii namaaf barreessuu ni dandeessanii jechuudha. Osoo barreeffama tokkollee barreessuu hin dandeenye jechuudha afaan oromoo qofaa hojjetan.